Bagumarran ta'in ergamuun isaanii beekaa gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanan wala duraanii achina'uu jalqaba olaantummaatiin aqiidaadhaan addaaniin ba'uu isaan diini akkasii leenjisaan sayyidul amini haqiiqaan aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin siif jinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera namaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa khalqe qawni akkasuma jaa kana kabilaal faada jaalalleen sayyidi kan bifti gurraacha kan keessa isaati gaafa sumriin isaanii 43 jahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo keewaana dhamaaf tolii gadi gaafa wajjin rabbii bira bu'uu gadi isa ga'ee ergaan sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadi kan nama wal qixxeessu gurraachaa fi adii akkas jaalladha. Allahu akbar.